Dr. Ali Birraan hin duune. Namoota miliyoonaan lakkaa'aman hedduu horateera. Qabsaa'aan kun bara 1940 waggaa 75 dura magaalaa Dirree Dawaa ganda Qoreetti dhalatee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaas magaalaa Dirree Dawaatti baratee sadarkaa lammaffaa immoo as naannoo Birbirsa Goroo mana barumsaa kaatidraatitti sadarkaa lammaffaa baratee ogummaa muuziqaatti immoo akkamtiin galee achumatti deebi'ee magaalaa Dirree Dawaatti baandii afran qallootti makamee weellisaa qofaan turre walaleessaadhaan barreessaa ogummaa meeshaa hundumaa isaa Alii wajjin gaafa oltanii dhugaas hin jedha anree carraa argadheera kanaan rabbiif galanni haa ta'u. Fiilmii keenya waggaa 8 dura hojjennee fiilmii waadaa irratti nu wajjin fiilmii jalqabaas kan xumuraa isaas nu wajjin hirmaatee hojjeteera. Sarrattis gorsa nu laachaa ture waa'ee tokkummaa waa'ee jaalalaa nu gorsaa ture. Nama akkasii dhabuun ulfaataadha. Har'a as teenye gaafa afaan Oromoon dubbannu salphaa fakkaata. Bara sana garuu Aliin hiriyoonni isaa muuziqaa hedduu hojjetanii riikardii gaafa godhamuuf kan Alii garuu gatii afaan Oromoo sirbeef riikardii keessa hin jiru. Kan hundumaa darbee as geera. Nama kabanaaf guyyaa tokko miti waggaa tokkotu kabajni nutti xiqqaata. Kanaaf akkuma uummata Oromoottis akka biyya Itoophiyaattis hundumti keenya gadda guddaa keessa jirra. Alii koo yeroo hundumaa si jaallannaa keessaan dhibamtuu. Aliin gaa waan hedduu sirbeera waa'ee barnootaa sirbeera. Karaa manni baagadaa'ee sedhee nu barsiiseera. Haati keenya takkaa nun jedheera. Tokkummaa isa dhabame kanaafis jalqaba sirbe. Aliin waa'ee siyaasaas waa'ee maalii waan hin sirbine hin qabu. Anaaf sirbisaa sirba qofaa miti ergaa guddaas qaba. Kanaaf nunoo ergaa gaarii qabannee imaanaaf waadaa isaa galmaan ga'uuf ogummaa hundumaadhaan tokko haa taanu walaa jaallannu kaayyoof imaana guddaa nutti laatee darbeera. Alii keenya yeroo hundumaas jaallannaa si kabajnaa gaaftuu sagantaa keenya galiin deeqaa tokkoof yaadannoo isaaf goonee gara sagantaa keenyatti gala. Tole galatoomaa. Mee Aliidha. Kabajni kun Aliifidha. Maaliif waan hundumaa hojjeteera tu danda'ame kolfiin gaggeessina garuu nutti ulfaateetu nama sirba 260 caalaa nama sirba qeenxee albamii 15 caalaa qabaa. Nama akkasii gaa dhabuun ulfaataadha. Garuu gaa gootni yeroo hundumaa hunduu hojiin isaas nu faana jira. Hundumti keenya imaanaa isaa galmaan ageenyu jirra. Baga nagaan dhuftan. Har'a gaasinis nama seena qabeessadha. Mee walaa barru. Galatoomaa guddaa warri miidiyaa Abbaay istuudiyoo keessan bareedaa kanatti akkasitti nu affeeruu keessanii fi an wabii kabbadaa barkeessaan jedhama. Ani wabiin egaa fiilmii meekiing iskiilii Oromiyaa Aartii Inistituutiitiin baradhee akkasuma barreessaa kitaaba Irbooricha jedhamuti. Barreessaa tiyaatiraa Miila Bakar malee tiyaatira dhufaa jiru tiyaatira ganamee jedhamu barreessaadha. Tuuta tiyaatira Dungoo keessa bara 2009 jalqabarraa kaasee hanga ammaatti jira jechuudha. Waggoota 6 fi tuuta tiyaatiraa kana keessatti hatummaadhaan barreessuudhaanis hirmaataan jira. Tole galatoom. Galatoomaadha. Maqaan koo Daraartuu Abdiitaan jedhama. Anis maatii Dungoo bilisummaa keessaan dhufe. Gaheen koo taatummaadhaan wantoota gara biraanis waanuma ogummaa artiidhaan tiyaatiraanis achi keessaan hojjedha. Fiilmii meekingii Oromiyaa Inistituutii irraa baradhee amma immoo gara tiyaatira Dungoo bilisummaa keessaa ijoollee marsaa lammaffaa waliin eebbifame hojiitti fufee tiyaatira ganamee jedhu eegallee hojjetaa jirra. Waaw, baay'ee namatti tola. Artistoota maaf herrega kanaaf. Hunda duraa lafa kanatti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Maqaan koo Yeroo Magarsaa Gammachuun jedhama. Akkuma asii obboleewwan koo kaasan tuuta Dungoo irraa dhufe magaalaa Bishooftuurraa. Egaan tuuta Dungoo bilisummaatti dabalamee waggaa 6ffaadha 2009. Gaheen koo immoo hojiin kan koo taatummaadhaan waan garaagaraa irratti koomedii garaagaraa irratti amma yoona hojjechaa jirra. Akkuma isaan jedhan tiyaatirri ganamee immoo fuuldura keenya jira. Kana guddaa galatoomaa.
Yoroobu. Yoroob. Yoroobu. Yoom roobda. Yeroo roobitti. Yoroobuudha. Yoroobu magarsa. Yoroobu. Kanaaf bona waliin arginu jechuudha. Maqaa bareedaadha. Duraan dursaa dhaabbati kun waan asitti nu affeertaniif hedduu galatoomaa. Itti aansuudhaan maqaan koo Falmataa Darajjee Barkii Dambii Shorroo Gadaan jedhama. Bishooftuu irraan argame fiilmi meeking iskiilii fi tiyaatirikaal aartii Oromiyaa Aart Instituutitti baradhe. Akkasumas immoo hojii aartii Dungoo Aart Promotion keessatti 2009 akka lakkoofsa Habashaa kaasee gara waggaa 6 oliif hojii aartii keessan jira. Garee kana keessatti barataadhasii barsiisaadhasii itti aansuudhaan immoo dhaabbata 5 star videograafii and fotograafii kan jedhu qaba. Kiliipii afaan Oromoo garaagaraa akkasumas suurota cidhaa sagantaalee iventii adda addaan hojjedha. Galatooma. Fitte beeksisaan. Galatooma. Tole. Hunda dursee stuudiyoo keessan bareedaa kanaa fi qophii keessan jaalatamaa kanatti nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Anis maqaan koo Barsiisaa Taayyuu Badhoo Baalchaa Leencoo Badhaasaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Bishooftuu garee tiyaatira Dungoo Bilisummaatirraa. Garee kana keessatti taatummaa eegan baradhee booda tiyaatira addunyaa sobaa jedhuu fi akkasumas immoo tiyaatira amma fuuldura keenya mul'achuuf deemu tiyaatira ganamee jedhamu keessatti taatummaan hin hojjechaa. Baay'ee namatti tola. Tole hunda dura waamicha nuuf gootaniif guddaa galatoomadha. Maqaan koo Simarsan Guraaraan jedhama. Kanan dhufe Bishooftuurraati garee Dungoo Bilisummaatirraa. Gaheen hojii kootee achi keessatti taatummaadhaan hojjechuudha. Tiyaatira amma karaa fuulduraatitti eebbifamu jedhu irratti meen karaakterii ta'ee kan taphatu ganamee ta duree jedhu tiyaatiricha anatu qabatee jira. Galatooma. Galatooma. Ayyaanis irra deebi'ee galatooman jedha. Maqaa Oliyaadii fi maqaa dhaabbata garee tiyaatira Dungoo Bilisummaatiin miidiyaa Abbaay teenkuu jechuun barbaada. Ani barataa fi hojjetaadha. Barataa injineeringiitii 2011 Arba Mincirraan eebbifame. Baran ammoo qormaataa Yuunivarsiitii Adaamaa darbee ji'ooteeknikaalii maastersii barachuutiin jira. Galatoomadha. Istuudiyoo kanatti argamu kiyyaaf gammachuun natti dhaga'ama. Waaw, ni hunda keessaniif. Ijoollee qaqqabalee argachaa irraa anis kanaan dura carraa argadheera tiyaatira keessan hordofuuf Bishooftuutti dhufee baay'ee fakkeessanii taatanii hojjettu. Anis kanaaf ragaa ba'uu nan danda'a. Ijoollee ciccimoo achi keessaa ba'aa jira. Jabaadhaa. Wal faana aartii kanaaf afaan kana guddisuu qabna. Anis natti tolee dhufuu keessanitti milkaa'an jedha. Tole egaa gara gaaffii keenyatti tun seenin dura egaa har'a guyyaa addaadha. Yaadannoo kabaja Dooktar Aartist Alii Birraa yookiin Alii Muhammadiif qabsaa'aa keenya goota keenyaaf guyyaa kana yaadannoo isaaf gochaa irra gati ta'ee fi ammas an akka biyya alaa deemetti malee akka nu biraa boqoteetti yaadu. Gaa muriin immoo gahee as ga'uunsaas wanta guddaadha. Kan Aliin immoo adda nama godhu gaa afaan torba dubbataa. Afaan torba keessaa immoo afaan 6 weelliseera. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Sumaalee, afaan Hadaree akkasumas immoo afaan Siwiidishiinis sirba babbareedaa qaba. Nama akkasii gaa akka Oromiyaatti qofaatu miti hin ta'in akka Afrikaattis nama afaan kana hundumaa dubbatu artistii qabna jedhee yaadu. Gaa qabsaa keenya har'a dhabne irraa torbee kana homaa miti ijoollee hedduu horateera. Maqaan isaas yeroo hundumaa gaa mee yaadannoo isaaf isinis gaa ogummaa aartii keessa jirtu sagalee babbareedaa akka qabdanii beekaa. Eenyu sagalee eenyu naa jalqabume sirbuma Alii tokkoon jalqabna sagantaa kana. Simarsa sagalee kiloolee qabdii naan jechaa turteen. Simarsa sinis jalaa qabdu gaa. Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Waaqa moo namumaa kan seera jallisee Ati teenya takka maaltu addaan nu baasee Ati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee. Galatoomaa.
Egaa nama galee fi ergaa guddaadha. Haati keenya takka maaltu adda nu baaseedha. Yeroo kanatti immoo akka biyyattis akka Oromoottis wanti kun barbaachisaa tokkummaa nu barbaachisaa. Rabbi tokko nu haa godhu kana booddee hin boonyu gammachuudhaan maqaasaa hojii aartiidhaanis haa ta'u hojii nurraa eegamuun maqaa Alii Birraas qabsaa'ota hedduutu afaan kanaaf baay'ee dhamaanii hunda isaaniif kabaja guddaa qabnaa. Aartist Alii Birraan immoo aartiidhaanis ogummaa biraanis qabsaa'aa ture. Qabsaa'ota Oromoon immoo hedduutu jiru mee hunda isaaniif qabsaa'ota Oromoo hundumaaf. Gaaffii kanatti utuu hin seeniin dura isin miidiyaa baay'een hedduu galateeffanna siinis dabalatee jechuudha. Yaadannoodhaaf ani immoo kitaaba koo Irbooricha jedhu barreessee of harkaa qaba. Yoon sii kenne rakkoo hin qabu natti fakkaata. Galatoomii maal jedhatte? Irbooricha jedha. Irbooricha. Waaw. Situ barreesse? Waa'ee kana ammaa booda sirriitti dubbanna. Akka hin rifamnee fi na sossobaa jira. Akkiin as salphisee jira. Waaw, baay'ee namatti tola. Maxxanfameera miti? Gabaarra oole? Gabaarra oole. Gaa kitaaba kana hundumti keessan kooppiin hin jiru orjinaala masaa bitaa jennaan. Kitaaba barreessuun salphaa miti. Itti dhamee barreesseera. Wabi jabaadhu qalamni kee hin qorini. Jajjabeessaa gamjaa kanam. Tole gara gaaffii inni taasisnu. Square rootiin 25 meeqa? 5. 5 sirriitti argateera. Baank daraartu. Dhalli namaa afurri gara alaatti baasu maal jedhamee waamamu? Gara alaatti kan baasu kaarboon daayoksaayiid. Kaarboon daayoksaayiid. Baank. Baank. Bookeen miila meeqa qabdi? 4 qabdi. 4 qabdi. Falmata. Bokee. Bokee. Wal argitee bitti waa bokee wajjin. Hin beeku. Miila meeqa qabdi? Naa darbu. Yaaltu? Hin qabdu. Miila hin qabdu? Harkaan deemti. Bokeen miila 6 qabdi. Hin argan. Wabi. Biiftuun eessaa lixxee eessaan baati? Biiftuun karaa lixaa lixxi. Karaa bahaa baati. Tole argateera. Daraartu. Humni elektirikaa maaliin safarama? Saa darbu. Elektirikii qabeen beeku. Falmata. Naa darbu. Meegaawaatii. Meegaawaatii miti. Si marsa. Waatii jedhama. Wabi. Bunni baay'inaan biyya kamitti dhugama? Itoophiyaa. Yaa. Awurooppaa keessa. Turk. Turkii maa suurii sana sii dhufe? Yeroo. Press. German. Brazil. Naadar. Finland. Tole isinitti jabaate gaa. Falmata. Weellisaa qabsaa. Gaaffii kanatti deebina. Mee hunda keessaniif. Falmata. Yaaltu ati mojumaa fa'aa itti adee yaadiin ture. Taan akka jalqabaatti maamti gaarii deebistaniitu qarshii 600 qabdu marsaa kana. Kan baay'ee immoo deebisaa ture. Kitaabicharraa ilaalatee hin beeku. Wabiidha. Amma kami? Teatira amma dhiyootti eebbifamu jiraam. Saaf qophaa'aa jirtu. Isa qophii. Teatirri keessanis baay'ee bareedaadha. Kanaan dura ijoollee eebbifaman si ilaalaan ture. Teatirri amma dhufaa jiru teatira bareedaadha. Hin jaallattu inni yaada. Waaqni jedhee muddee 16 uummataaf ni dhiyaata. Cumaan beeksisa jaaraa jechuudha. Tole eenyuun hir'istu? Marsaa. Nama tokko barreessa. Egaa sagantaan kun isaarraa addadha. Sagantaa yaadannoo qabsaa keenya aartist Alii Birraadha. Akkasumaan immoo gaafa riifamtan deemuun hin jiru. Teatira keessan duraas haa ta'u daayiloogii tokko tokko jechaa baatu jechuudha namni riifama. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan kun yeroo hundumaa sanbata duraa galgala sa'aatii 3 irratti siif darbaa. Akkasumas immoo qophii keenya keessummaa sansaakaa
sanbata duraa galgala sa'aatii tokkorraa kaasee Abbaay TV irraa maarree sanbata duraa yeroo kaanis ispeeshaalii sanbata duraa immoo sa'aatii tokkorraa kaasee galgala sagantaa afaan oromoodhaan qophii keenya daawwadhaa yuutuubii irrattis dhufaa irraa sagantaa kanas beeksifadhaa wabi eenyuun barreessite dhugaadha sagantaan kun akkas bareedummaa bokkaan roobinaan rakkisa gadi ta'e aboqotu dhugaa gadi tu gannatee garuu san irristu gannatu irriste boona dhaiteetu maamti kan yeroo darbaatu duman jaalladhuun baasa qabaman oliyaad aha yeroo sirreessuun danda'amu lakkaa'ii dursuma barreeche yoo sitti mul'anne dheeni. Falmata. Namni mirga keenya falmatu garuu na barbaachisa. Maanni silkee faalama qilleensa jira bishooftu. Bokkaan jaallatte jechuudha. Nama jaalladhuun baase. Nama jaallattu baaste. Daraartu. Tole. Manni kun naajjeesudha. Maani. Ay maqachatu baay'ee tulfaate kanaaf. Yoo ati deemte maallaqatu roobamu. Waan wal ta'e. Oleer. Homaa miti. Ganna walitti arfu. Ganna walitti arfu. Ho'aa jira baay'ee waan. Maaf hirristeeti. Ay ho'aa jira waan ta'eef bee soroobsisee natti tola. Akkasii waan facaaste qabdaa taafii Jijjiira. rakkoo qabu yeroo maaltu dargaame asitti maachuu Ani already gammachuu manatti dhaga'ama. Tapha gazeteef malee jibbaaf miti. Garuu nuti na jaallachuu isaaniitti hedduun gammada beekaa. Dhugaadha nama jaallatan jalqaba Already jaallatamu gammadee. Nu kaksiisituun hin bahin bakkeetti akka nun eegganne. har'a galaaniin bula. Deemnee kanaaf jedhama. Already carraa gaarii isin hafaa waa'ee sanis. Mee daayilogii tokko tiyaatira haaraa chaartar keessaas haa ta'u. Waan miti saganni soddoma. Malabbaako. Ilma mootichaa ta'e dubara. Huccuu dubartii uffatee dhagaa jedhu mata. Ani badee. Lakkiin badiin hin badin. Gatiin rifamtee faani badeettee. Jiraate ati rishaa rakkuun. Akkas taa'ee waa qabadheen dhufa malee akkasii. Dhugaa namatti tolaa. Akka bajdee dhufu keetti galatoomii iddoo guddaa geessee immoo artistii guddaa akka taatu abdii guddaa qabna. Jabaadhu bara milkisiif haa ta'u. Ayyee. Kamtiin gaggeessu. Ani badee gaanis. Already waan si dhufu rifamuu koo fi wanti natti badaa natti dhaga'ame hin jiru. Hiriyoonni koo hundi isaaniitiif filannoo kiyya godhatanii isaanis nan beeka waan ta'eef sababa na jaallataniif dirqamas immoo nu torban keessa namni tokko irreeffamuunsa dirqama waan ta'eef yoo roobuun irrafe yookaan immoo ani irreeffame so wanti natti dhaga'amu fiilingii gaariin isaaniif qaba malee badaan qabu jechuu barbaade. Mana teessanii warri foddaa televizyiinii Abbaayin kan daawwachaa jirtan namni kamiyyuu gaafii gaafatame kamirrattiyyuu deebii gaa kennuu danda'a yookaan immoo deebii gaa kennuu dhiisuu danda'a waan ta'eef warroonni irreeffamtanii warri baatan aamileen keessan hin tuqaminaadha. Akka kanatti kolfaa gammadaa isiniin jedha. Hawwii gaariin qaba warrootaafis kana jechuun barbaade. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii boodii deemnee jirra. Marsaa lammaffaatti ce'aa jirra. Marsaa jalqabaatiin qarshii 600 qabdu. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Tiyaatirri kun immoo maallaqni isin barbaachisa. Piroomooshinii gadi ta'e sirriitti deddeebisa. Booda ispoonsarii ta'anii kan nan rakkisa. Wabi. Si marraan jalqaba. Ayyee. Weellisaa keenya jaallatamaa Dooktar Kabajaa Artist Ala Birraadhaaf Dooktar Kabajaa kan laatan yuunivarsiitii meeqadhaa eenyuuf eenyu? Yuunivarsiitii lama. Yuunivarsiitii Finfinnee fi
Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Haramayaa. Yaaltaa dur. Jimmaa fi Dirree Dawaa. Yuunivarsiitii Jimmaa fi Dirree Dawaa sirriitti argatte. Baank. Baank. Qubeen Giriikotaa keessa kan afuraffaatti argamu maal jedhama? Naa darbu. Naa darbu maqaa baasaatee. Yaaltanii? Deeltaa jedhama. Magaalaan waggaa dheeraa qabdu addunyaa irratti magaalaa bara dheeraa jiraatte jedhamtu magaalli kun eenyu? Awurooppaa keessatti argama. Giriik Ateensi. Biyya kana wajjinis walii hidhata qabu. Paastaan isaaniis ni yaada. Piizaas baay'ee jaallatu magaalli sun. Piizaadhaan beekamti. Biyyi sun jechuudha. Magaalli guddoo. Yaali. Room. Room sirriitti argateera. Roomaadhaa Roomeetti gaa. Akkasuma jennan gaafa achitti gatii dhalannee fi Roomaan Roomeen. Loqodisaas akkasuma ni taayu. Nama achitti dhalate akkasuma. Akkasuma. Baank. Baank. Habee turtee baank. Magaalaan guddoo Bulgaariyaa maal jedhamti? Oleed. Bulgaaris jedhama. Bulgaaris. Bulgaaris. Dhugaasar Bulgaariyaa gaasiif Soofiyaa jedhamti. Lafti biiftuu akka naannooftuuf kan argate eenyu? Koopparnikaas. Galiiliyoo. Lewis Carroll. Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan. Sa'aatiin keessanis murame. Gaafii kana boodatti deebiin homaa miti. Risamuu waan naafnedha. Nama tokko immoo risaa. Inni irraanfatumti risuu fa'a. Falmatti. Xumurtanii? Sumarraa jalqaba. Nama fuuldura isaan jaallatu ture gurbaan kun. Daraartu. Nama jaallatu. Nama jaallatu walitti. Jaalala akkasii yoona si marsan. Jenneen. Seenaa isaas jedha daayiloogiin amma. Oliyaad. Diliyaad moo jedha? Inti kaatee oodha. Oodha. Oon bareedu oon akkasii. Daan oodha. Badeera. Hollaaf qarqarra kee naamanii. Oli homaa miti. Dirqama gatiteef malee. Ati ogummaa kana keessa jirtamti? Nan jira. Waaw baay'ee namatti tola. Gareema tokko dhufee jechuudha. As dhuftee dorgoon keetti maal sitti dhaga'ama? Akka guututti nuti maatuma waan ta'aniif as dhufuu kiyyatti kan hin gammadu hir'ifumuu kiyyaa olitti nama jabaa faana jirra. Wabiin barreessadha. Daayirektaraa barsiisadha. Nuun immoo isa faana jiraachuuttis akkasuma isa faana taanee garana dhufuu keenyattis baay'een gammada. Hundi keenya iyyuu gammachuu guutuudhaan kan dhufne. Tole bagaan kan dhuftee milkaa'ii bara milkisiifaa ta'uu gaa daayiloogii tokko immoo waan wasitti tole. Daayiloogii tiyaatiraa amma fuulduratti hojjetamurraa kan inni na shaakalchiiserra jechuun barbaada. Soogidde tibuusi mee kootuti jarana dhugaa ka dhugaan dhugaa dubbatu dhugaa Buusaaru malee dhugaa jiru. Ani immoo dhuguufachaa jira farsoo boodaan dhahee ilaalaa jira. Soogiddeen dhiyoodha. Ishee madaa? Isheen magaalaa akkasii immoo baduun qabu dhugaadha. Gaarii mukootanii soogiddeen natti tola. Namatti tola gaa. Tiyaatira kanaanis hawwiidhaan eegaan jira. Bara milkii gaarii siif haa ta'u, milkaa'ii yeroo gaarii siif haa ta'u, meeqamti gaggeessa. Carraa gaarii. Hirrifamuu kiyyaa fi I think osoo hin turee deebii baay'ee deebisuu nan danda'a jedhee nan yaada. Garuu immoo kan waliin dhufne obboleewwanii nuti maatii tiyaatiraa Garii Dungoo Bilisummaati. Namoota ciccimoo faana jira, barreessaa kitaabaati jira, gaazexeessaa jira, daayirektara jira. Isaan faana dorgomeetiin kan inni hirrifame. Isaanis immoo miira kiyyaa arganiiti baay'ee natti to'aa ture keessatti.
sababa saniifidha malee osoo ida'amuunis jiraate akkana ida'an nan beeka. Dhaabbata miidiyaa Abbaayii keessummaa gootanii gama keessanitti nu affeeruu keessaniif galatoomadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deemnee jirra egaa har'a guyyaan addaadha. Guyyaan kunis egaa guyyaa yaadannoo qabsaa keenya goota keenya mallattoo aartii faajii keenya odaa keenya Dr. Alii Birraa yaadachaa jirra. Egaa carraama kanaan akkuma uummata Itoophiyaatti uummata Oromiyaa hundumas Afrikaa kan jirtan maatii isaas hunduma isaaniif jajjabina guddaa isiniif hawwinaa boolla goota keenya irratti daadhinaa guutuu egaa jecha hin qabnu yeroo hundumaa nu faana jira Aliin dunee hojiin isaas jira guyyaa tokko qofaa miti kan Alii yaadannu artistii qofaa miti qabsaa keenyatti ta'eef yeroo hundumaa nu keessa jira isinis egaa imaanaa nutti laatee deemee ogummaa keenya hundumaan tokko taanee galmaan geenyu qabsaa keenya yaadachaa jirra egaa gidduutti moomee sirba hedduu sirbee jira sirba tuntiin ergaadhaanaaf akka ergaa akka faarfannaatti malee akka sirbatti ni yaadu isa keessaa moomee tokko akkuma isinis artistoota gati taanee fi meessa kamii wabi Alii yaadachaa jirra gati ta'ee fi waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiisnee maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa waa malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiisnee maaliif deemna moggaa maaliif deemna moggaa Rabbi moo namumaa kan seera jallisee Waaqa moo namumaa kan seera jallisee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee Haati teenya takka maaltu addaan nu baasee maaltu addaan nu baasee Obbolo as jedhii takka dudubbanna Obbolo as jedhii takka dudubbanna wal jibbaa dhiisiti kottu wal gorfanna kottu wal gorfanna. Ergaan keenyas kanuma haati keenya takka maaltu adda nu baase dhugaa tokko haa taanu walaa jaallannu umurii meeqa jiraannuufdha wal faana tokko taanee aadaa fi aartii keenya qofaatu hin ta'in eenyummaa keenyaafis bor seenaan darbinu jennee darbinu akkuma nama tokkotti jiraanyee amma darbinu akkuma Alii Birraas ogummaa keenyaan waan biyyaaf bu'aa buusu hojjennee darbinu seenaan nu yaadataa calluma inni garuu jiraannee dutuu hin ta'in saba keenyaaf biyya keenyaaf maal gochaa jirra kun hojii manaa hunduma keenyaadha baay'ee namatti toltu gaafichi moo silaa jira irraanfadhee ramamne har'a wal gaafan wabi ayyee abshir simarraan jalqaba pilaanetiin addeessa hedduu qabdu pilaanetii kam kanaa deebime pilaanetiin addeessa hedduu qabdu kam Mars Jupiter Saturn sirriitti argateera Saturn Bank dirreen ishee kusanitti waggaatti ayyaanota lamatu kabajama. Maaliif maaltu kabajama? Naadar. Naadar daru. Beeku. Taay. Naadar. Zaaraa fi Arafaadha. Alaabaa Afrikaa kibbaa halluu meeqa qaba? Halluu afur. Sadii na. Shan qaba. Lama qaba. Oh. Ja'a. Biyya baay'inaan geeba addunyaa fudhattee biyya kami? Kubbaa miillaatiin jechuudha. Geeba addunyaa hedduu kan fudhatte. Spain.
Kanummaa sin darbuun qabu. Kubbaa miilaa Manchester. biyyeen jedhe. Portugal. Biraazil. Kilimaanjaroon biyya kamitti argama? Wabi. Tanzania. Taanzaaniyaa sirriitti argateera. Baank. Weellisaa aartist Ali Birraan sirba baandii kamitti jalqabe? Jalqaba. Afran Qalloo. Baank. Hunda keessaniif. Waan jettan. Gaarii maa deemaa jirtu? Maallaqa miti. Maallaqa dhimma jira tiyaatira hojjetu dhuftee nama gala gattee. Sponsoraan. Sponsoras jira gattee. Marsaa kanaanoo eenyuun hir'istu? Marsaa kanaanis 100 argataniitu marsaa kanaan cimtuu kan turte baankichaas kan gaaffii deebistee daraartuudha. Walumaa galatti immoo qarshii 1,100 qabdu. Si marsa. Namni ishee marsee garuu hin jiru taayyuu malee garuu. Maan? Baddu si marsan jedha garuu. Si marsan jedha yaaduma kee. Nama tokko sagalee bareedduu qabdee inni silaa abdachaa turre moo? Hinaaffaa guddaa jira si marsan. Taayi. Maaf maqaa baddaa barreessin hin jettu kana. Si marsan. Diinumatti si marsee jira. Diinatti marse. Dhugaadha. Sirriidha immoo nama sirrii barreessite. Sirriidha. Siif nama siif falmatutti barbaachisa. Baay'een ishee jaalladha. Dafqaas jirti waan ta'eef baatee qilleensa fudhattu. Baatee qilleensaa fudhattu malee waan biraa miti. Deebitee dhuftee immoo madduu dhaabattee natti tola. Akkasii. Falmata. Akkam hojiin? Bareeda. Maan karoora kee baranaa fuudhuu yaadaanaa jiran dhuguma. Mana kiraay. Argitee namni tiyaatira hojjetu deebiin dhabu. Gaariidha. Ijoollee qaqqaxxateetu bishooftuu keessaa ba'aa jiru. Gaalumis immoo hojii haaraa hojjennu irrattis carraa isinii laachaa isinii hirmaachisaa deemna. Fiilmii korattis ijoollee lama fayyadameera isin biraa. Sattaanutti immoo gaa rabbi nagaa nu haa godhu. Isin ispoonsara na gootu ani immoo jedha. Si marsan homaa miti gaa waan mudataa. Akkas immoo callallee gargar hin baanu. Sagalee kee bareedaa kanaan immoo gaa har'as immoo qabsaa keenya immoo weellisaa aartist Hacaaluudhaan immoo sagalee isaas akka itti yaaltu dhaga'een jira. Kanuma sitti tole keessaa tokko. Ulfaataadha. Miidhagdee lafeen na kirkirtee. Jaaranii wadwatee unkoonkoo na buutee. Jaaranii wadwatee unkoonkoo na buutee. Hinseene edaa hin hubanne. Hinseene nyaanaatti hin fakkaanne. Hinseene edaa hin hubanne. Galatooma. Jarjaraarta? Adeemaarta tole. Milkaa'ii wanti adda nuti siif haa milkaa'u. Akkasii jallisanii gaggeessu. Ani carraa kana argadhee iddoo kana dhufu kooti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ani hirrifamu kooti omtuu maanatti fakkaate maaliifi maatiidhuma walii wajjin dhufne waan ta'eef qarshii fidanii haa dhufan rakkoo oduu asitti hafu ta'ee qarshii sana garaan xiqqoo nu dida. Garuu wajiiwwan galla waan ta'eef rakkoon qaba. Hunduma isaanii hordoftoota TV Abbaayini. Sagantaan kun akkasin jalan darbine sagantaa baay'ee bashannansiisaa fi sagantaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo achitti waliin qabaannu yeroo bareedaa ture sagantaan kun akkasin jalan darbine ammarree yoo isin jala darba ta'e irra deebitanii illee akka laaltan isiniin jedha. Biyya Awurooppaa keessatti argamtu bara 2015
hanga 2020tti baay'inni uummataa baay'ee irraa hir'ate biyyi kun maqaan ishee eenyu? Awurooppaa keessatti? Awurooppaa keessattidha. Baay'inni uummanni ishees Xaaliyaan? yaalta waggaa 5 keessatti namni baay'ee jalaa hir'achaa ture. Falmi. Laadhaan jalqabdi. Yaalta? Aadaa. Lutaaniyaa. Gurra keessa lafee meeqatu jira argama? Gurra keenya keessa lafee meeqatu argama? Gosa moo baay'ina? Baay'ina. Kaartileejiin beeka tokkichu. Daro. Gurri lafee qaba inumaayyuu. Qaba. Kan nuti bee jiru jira kaa. Callee dhaabbata jettu. Silaan kufa. Lafee lama ta'ure. Gurri lafee hin qabu. 5. Lafee sadiidha hin arganne. Magaalaan akka addunyaatti afaan Ispaanish dubbattu magaalaa kam? Yookiin biyya kam? Awurooppaa keessatti argamti. Akka addunyaatti baay'inaan jechuudha namni afaan Ispaanishtu dubbatama. Speen? Speenii haaladhaa Awurooppaa keessatti argama. Ingilizi? Yeroo inni baay'ee namoonni gaafa godaananii karaa sana deemu Ameerikaa galuuf. Meksikoodha hin arganne. Simbirroo saffisa guddaadhaan balalitu maal jedhamti? Falmata. Simbirroon saffisa guddaadhaan balalitu maal jedhamti? Joobira. Culullee? Cululleen seeta. Wab. Homaa miti. Gatii maallaqa hin arganneef alkool turistanii. Rakkoo hin qabu. Inni guddaan maallaqa michirti baay'ee nu bohaarsaa jirtu. Isin keessattis humna akkam akka qabdanii uummatatti daawwattoota of beeksisaa jirtu. Carraa kana namoonni beekamni baay'ee fiilmii diraamaadhaanis waamuu danda'a gatii ta'ee fi kaayyoon saasadhaa. Maallaqicha rakkoo hin qabu. Booda akkuma dubbannitti akkaawuntii keessan allatanii kan teelegiraamii ammoo eenyuun hir'istu. Falmataan eenyudha jechaadha. Eenyuun hir'isu jedhee olee adiin barreessee deemeera ni ilaallee. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya bareedaan kun yeroo hundumaa sanbata duraa galgala sa'aatii 3 irraa kaasee Abbaay TV irratti isiniif darbaa. Qophiin keenya inni biraa immoo keessummaa sansaa kan guyyaa sanaa sanbata duraa galgala sa'aatii 1 irraa kaasee Abbaay TV irraa isiniif darbaa. Maarree miidiyaa kana daawwadhaa. Sagantaa afaan Oromoo haaraas finnee dhufaa irraa maarree ispeeshaalii sanbata duraa immoo sagantaa afaan Oromoo guutuutu jira. Sa'aatii 1 irraa kaastanii nu daawwadhaa. Turtiin keessan Abbaay TV waliin haa ta'u wabi. Eenyuun hir'ista? Falmata. Zaro. Kaleena boqotu. Lakkuudhaas inni. Falmeettee garaas nyaachaati. Falmii koo ilqa manatti ta'etu malee hin dandeenye jechaadha. Mee falmi koo ati mun jarjarta. Haa ta'u. Natti agarsiisime haa ta'u rakkoo hin qabu. Daro keessatti meeraa jechuudha. Hai. Mirga keessaniif namni isinii falmatu barbaachisu. Of dandeenya. Of dandeessanitu? Hunduu falmattoota. Falmattootadha. Falmi homaa miti. Mee maaltu sitti argame as dhuftee asitti dorgomaa ta'u? Baay'ee natti tolee jira.
gaaffileen gaafataman illee gaaffii dirqama beekuu qabnudha. Baay'ee natti tolee jira gaaffiin nuuf dhiyeessitan illee hiriyoota koo wajjin illee as dhufee dorgommee sagantaa hir'isuu kana hanga kana deemuu kootti baay'ee gammadeen jira. Tole galatoom. Barri kee immoo kan eda'uu siif haa ta'u. Rabbi sin hir'isin jireenya keetti. Akkasii immoo gargar hin baanu karra. Tole. Yaa daayilogii ma tokko. Ani ilma biyya isaa biyyoo nyaatu malee ilma garaa isaaf haadha isaa nyaatu miti. Abbaan koos hin dhalchine haati koos hin deenye. Eeyyee ani Oromoodha hortee kush. Amantaa isaa fi amantaa dhuunfaa isaa fi duudhaa isaa ganamaan kan bulu eeyyee ani Oromoodha. Moggaasee haammatee kunuunsee kan waliin jiraatu ani Oromoodha. Foonarree diddeessiree irraa erga lafa jette foon haadha koo lafa buusuudhis dacheedhaan ani ishee maqa. Ilaa dungoo qabsiistan Oromiyaan nuuf ga'a. Eeyyee dungoo qabsiistan Oromiyaaf nuuf ga'a. Tokkummaa keessan cimsaati. Hidhannoo keessan cimsaati abbaa biyyaa nuuf ta'a. Galatoomii. Dhuguma nama biyyaaf falmatu aariitanii gaafa hojii dogoggortanitti adeemuu baariidhaan haa ilaalamu. Ergaa guddaa nu dabarsee wabi. Ijoollee sirriitti leenjisaa jirta. Gaariidha namatti tola baay'ee jajjabaachaa jirtu. Ijoollee jajjabduu jira. Ijoollee har'a itti mijanne gara caalaan isaanii hojiirra jiru. Ijoollee baay'ee qabna. Yeroo biraas isin erguun keenya. Tole. Kunis gaa carraa gaariidhaa uummata addunyaa wajjin wal baraa jiru. Sumarraan immoo carraan hojiinis banamuu fi danda'a. Isinis jabaadhaa jennaa. Itti fufnumti. Affeeramuu kootiif asitti argamee illee tapha kana sagantaa hir'isuu kana taphachuu kootiif baay'ee gammadeen jira. Hin dallanne hin gaddine gaaffilee naaf dhiyaataa turan illee baay'ee natti cimanii turanii sirriidhuma hirrifamuun koo sirriidhuma ture. Of hir'isuutu hin danda'amu ture malee baay'ee itti yaadaan ture. Of hir'isuun waan hin danda'amneef dirqama miidiyaaleen jiran hunduu osoo waan akkanaa kana jabeessanii tuufanii baay'ee natti tolaa. Isinis jabaadhaan jedha. Tole, turtii booddee deemnee jirraa amma marsaa sadhumaarra geenyerra. Marsaa kanarratti qofaadha. Baankii jechuu kan dandeessanii marsaa kanarratti qofaa yoo maallaqa ergattanii isiniif edaama. Kanaaf carraa gaarii isiniif haa ta'u. Taayyu. Akkam hojiin? Hojiin bareeda. Taatummaa keessaa isa kamiin jaallattan? Taatummaa keessaan yeroo baay'ee maalifillee akka ta'e hin beeku isa qonnaan bulaa fa'aa godhanii namoota. Mee qonnaan bulaa keessaa waa dhageenyu ture? Maal ijoollee haati faadhee isa dhaqxe immoo laata? Akkanumatti qotiyyoollee cidhiirraan dachaastan akkanumatti bakka tokkotti walitti qabdanii walumatti galtanii mana tokko keessa teechu. Ammuma nani waa fudhadhee deebi'utti illee qe'ee ilaaluu dadhabdanii maali ani waanuma akkamiin naa kenneen jedhee ani waaqni waan akkanaa kana. Maal ta'ee dhuma dhalchuullee baatanii wayyaabe. Namicha kana beeka ollaa keenya obbo Caalaadha. Isaan natti fakkaachaa nama hin beeku wayii jira. Obbo Dabalaa ta'uu na Obbo Dabalaadha. Obbo Dabalaa ta'u. Yaa namatti tola. Tole. Wabi sumarraan jalqabaa ka. Barsiisaadha jettanii sodaattu miti silaa kaastanii. Waan miti. Dirreen Sheek Huseen balbala meeqa qaba? Balbala 8. 5. 9. Balbala 12 qaba. Qurxummiin Octopus jedhamu onnee meeqa qaba? Onnee 2. 5. Sadi argateera. Bank. Bank. Daroo.
Abbaan qabeenyaa addunyaa kanaa Elon Musk eessatti dhalate? Ardii kam keessatti dhalate? Fakkaata ardii Yuuroop. Ardii Eshiyaa. Gal Ameerikaa. ardii Afrikaa kibbaadha. Ardii Afrikaa ta'e Afrikaa kibbaadha. Akkuma isinitti salphatu fennee ardii isinii gashin malee. Pilaanetii kamtu biiftuutti dhiyaata? Venus. Mercury. Meerkurii sirriitti argateera. Baank. Si jira. Kan isaa isheetu jira. Dogoggoradha kana booddee. Haaroon lukkuu waggaa meeqa lakkoofsi? Haaroon lukkuu jedhamu jira naannoo gara Baaleetti. Haaroon lukkuu kan jedhamu jira godina Waggoota 600. Baalee keessa. 600. Waggaa Dhibba meeqa? lama. Ha? Dhibba lama. Gadi buutaa? Waggoota 500. Waggoota 900 ol. Alaabaan mootummoota gamtoomanii halluu maal qaba? Yookiin halluu meeqa qaba? Halluu 2. Halluu 2 adiif bullee qaba. Dhaabbanni bilbila koodii 3310 oomishu. Bilbila irreetu hin fitin natti bilbila. Bishooftuudha natti fakkaata. Homaa miti yeroon keessan dhumeera. Akkamii bishooftuun jireenyi darba? Gaarii. Namatti tolamti? Haaroo meeqaan marfamtanii jirtu? Torba. Haaroo bareedaa torba qabu. Waa. Gaafuma waa barreessuu barbaaddu achuma deemtaa jechuudha. Haa ta'u akkam amma aktingii malee waan biraa hojjechaa jirtaa? Barachaa jirtaa? Aktingii malee nan barreessasi. Barreessitaa? Skriiptis nan barreessaa. Monoloogiis nan yaala. Walaloo. Hojiiwwan aartiin wal qabatan hundumaan nan yaala. Waa. Isaan ala immoo barattuu IT'dha. Barattuu maali? IT. IT. Nan baradha. Barbaachisa. IT'f immoo aartiin wal faana deemu. Yoo marree waa tokko nuti IT keessas galtee teekinooloojiin si barbaachisa kan ta'eef wal faana. Dirqamadha inni. Dhugaa. Kan amma gabaatti dhiyaate jira waan tiyaatira barreessiteefa. Gammaatti waliin barree gamaa. Dhugaadha gatiin ishee baay'ee mi'aadha naan jedhu. Sibiilli gaafa gurgurtuu 50,000 gadi gurgurtuu naan jedhan. Dhugaadhaatti. Akkas ta'uu nama. Ijoollee egaa shamarran immoo gara aartiitti baay'achuu nuuf qabdu. Yeroo baay'ee warra dhiiraatu baay'ata. Isinis immoo nu baana tunu cina dhaabattanii moor kana caalaa aartii kana guddisuu dandeenya. Jajjabaadhaa. Is jabaadhu jennaa. Taayi. Ulfaataadha egaa nama hir'isuufidhaan. Amma sadhumaadha. Nama meeqa hir'isaa dhuftaniittu ollaa keessan aariyaa dhuftaniittu amma sadhumaa nama tokko hir'istu. Jalqaba taayyuu nutti agarsiistaa achi booddee wabii marratti immoo mee jalqaba eenyuun barreessite? Hin fitne maan eenyuun barreessite eenyuun fitne? Lakkii qoricha afreen nu barbaachisti. Isaan malee immoo jireenyi hin ta'u beektamte. Dhugaadha garuu. Qeerroon lamaan maan barbaachisani? Wabi. Mandi. Xiqqoo ishee dhaabuu qottee deemaa oole. Dhaabuu qottu? Nu jala dadhabdee jechi xiqqoo. Maallaqni gaafa baay'ichaa dhufu ishee yaadda. Garuu baankichaa kan gaafii baay'ee musinii deebisatatti isheedha. Kaasheriinis ishee waan ta'eef. Kanaaf yoo maallaqicha fudhatte hin baastu jettee. Garuu mee maqaa Mammadin mee eenyuun barreessite? Haa ta'u. Maal godhaa? Rakkoon qabu. Anuma sedha. Barsiisaa keenya maaluma jedheen ari'a jedheen samaatu bara. Kanaaf jetteetu argitee kabaja barsiisaaf qabdu taayyuu homaa miti. Homaa miti kaa. Akkas barsiisaadha garuu. Garuu gaanu kabajni dhufu keetti galatoomii dhumarratti waan ta'e erga dabarfattu waa'ee sagantaa kanas ta'uu danda'a nama galateeffattu yoo jiraate carraasa seera. Tole isinis kabajanii waan asitti nu affeertaniif ulfaadhaan jedha. Dabaluudhaan maatiiwwan Dungoo akkuma haadha obboleessa abbaa olii taanee ol tirsineeti kan asiin ol geenye isaaniinis guddaa galateeffachuun barbaada.
Isiniin illee artistoota keenya hangafoota dura kallattii aartiin Oromootiin itti fufuu qabu nu qaqqajeelchaa isin geessanii nus immoo isinirraa ilaallee wanta akka moodela godhachuun dirqamadha waan ta'eef isinin ilaalleeti kan miira sana keessa gallee miiricha erga ofitti fudhanne hojii kana hojjechuu eegallee isiniinis galatoomaan jedha. Akkasumas immoo aartistii guddicha aartistanii baay'ee jaallannu Alii Birraa boqotanii jiru. Uummata Oromoo maraan, uummata Itoophiyaa maraan, addunyaa hundumaan illee aartistiin kun aartistii addunyaadha malee kan keenya qofaa miti. Jajjabinaan isaaniif hawwaa. Aartist Aliidhaanis immoo lubbuun keessan jannata haa dhaaluun jedha. Ulfaadhaa kabajamaa. Galatoo moodelli kee garuu eenyu ture? Fakkeenya kan galchate. Artistoota hundumaa hedduun moodela godhadha jechuun yeroo afaan Oromoon hojjechuun mitiiti. Afaan Oromoo dubbachuun iyyuu baay'ee ulfaatu keessa ta'anii afaan kanaaf qabsaa ittiin hojjechaa jechuun ammuma murii koo kanatti wantoota tokko tokko hojii waraabbii tokko tokko yeroo deemu baay'ee magatii nama baasisu. Kan oduu gatii laaqanaa oduu wanta akka illee qabaatiin agabu isaaniif achoolanii afaan kana hojjetaa oolantu jiru. Gaafa inni bareedee fuula miidiyaatti bahu yaada hedduutu irratti laatama. Sanallee nuffanii nun akkasitti hojjennee asiin keenya akkamitti akkasumaan jedhu jedhanillee nuffanii hin dhiisanii artistootuma Oromoo hundumaadhaanaaf moodelli koo hunduma isaanii baay'een jaalladha. Galatoomii ulfaadhu atis wanti yaaddee hundumtuu siif haa milkaa'u. Artistis kabajamtuu barreessituu waan meeqa ogummaa hedduudhaan akkas eegnu abdii guddaa qabna. Calleen immoo gargar hin baanu waama xinnoo tokko immoo jettee ma baata. Tole ganamee hundumti isaanii irraa jedhaniiru yoo waan itti dabale nu jalaa fixu hundumatu bara isarraa nu jedhu achitti illee taatee bareedaan qaba bishuu seenaa bareedaa qabdii gaafuma sana argitu. Amma garuu tapha yeroo wayii tokko artistii jaallatamtu Sooretti Mulgeetaa faana FIB irratti taphanne isinii taphatudha. Si dubartittii kana ati karraan deemurra deemte ulaan boorra baate kan waanan hojjedhe malee hojjan waanan godhu malee goon natti si bitanii ati waanan hojjedhu malee hojjettu yoon buna danfise bun yoon shaayii danfise shaayii yoon nyaata cureema tokko karaa irratti jalqabee isa hojjettu maaloo ati of danda'i jiraadhu kallattii siif danda'ame kallattii mataa keerra jiraadhu ati immoo maal jetta si dhabar kan na hordofu anatu si hordofaa jiraa isaa meetas gabbaa hundi keessan. Isin lafti Oromiyaa bal'aadha. Oromiyaan waan hojjetamu hedduu qabdi. Yoo shan tokko buna danfiste buna danfiste. Yoo shan tokko shaayii danfiste shaayii danfisu. Kana dhiisaati. Hundumti keessan hojii garaagaraa uumaati hojjedha. Akkas jettanii reeyoo akkas jenne milkoofna. Eeyyee tole egaa galatoomaa. Egaan caaltuu koo galatoomi. Anis dhaqee waanuma na fakkaatu waanuma hojjechuun narra jiru hojjedhee na milkooma. Galatoomi obboleettii koo dhiifama waan kana dura si godhe hundumaaf. Hayyee. Isaa waan hin jirreef iddoo isaanii sadanii isinii taphadhe. Tole ulfaadhu wanti adda duntuu siif haa milkaa'u mee akkamitti gaggeessitu dha? Maqaan kottu. Baay'ee gammadeetan jira. Sagantaan akkanaa afaan Oromoon babal'achuun isaanii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa dhaloonni amma jirru kun tapha barbaanna. Tapha sana ilaaluuf jecha immoo afaan kana ofitti fudhachaa jaallachaa dhufna. Wantoonni akka kanaa jiraachuusaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gammadeen jira. Falmattuu cimtuun ture. Garuu immoo irrachafanis baay'ee cimoodha. Barsiisotuma waan ta'eef kabajeetan isaan dhiisee bahe yoo maalatti dhaga'amne. Lamaan isaaniiyyuu cimoodha. Akka yaadutti garuu wabiin waan moonatti fakkaata. Tole egaa sagantaan kun sagantaa addaa weellisaa Dr. Alii Birraaf yaadannoo isaaf kan qophaa'edha. Bakkuma jirtanitti egaa maatii isaafis akkasumas immoo artistootas dinqisiifatootas akkasumas immoo uummata biyya keenya qofaatu hin ta'in uummata weellisaa uummata addunyaa argate ta'ee fi hunduma keessaniif jajjabina hawwinaa boolla isaatti daadhiinaa guutuu abseensaas immoo jannatatti nu haa galtu jennaa. Aliin yeroo hundumaa nu faana jirtaa wabi. Ayyee. Amma egaa qarshii 2,200 dorgomtu jechuudha. Eenyutu fuudhee deema? Barsiisaa moo Taayyuudha? Walumaan ilaallaa gaafii shan qabdu namni baay'ee deebisee maallaqa kana fudhatee deemaa jechuudha. Barsiisaa irraa jalqabu. Ayyee.
Jechi hambaa jedhu hiikni isaa maal jechuudha? Alagaa. Oromoo yookiin alagaa sirriitti argateera. Sirba Hacaaluu Hundeessaa maalan jira jedhu eenyutu qindeesse? Muuziqaa isaa jechuudha. Raayyaa Studio. Raayyaa Studiyoon sirboota hedduu hojjechuudhaan beekamaa. Sirba kana garuu kan qindeessee yeroo hedduu sirba Hacaaluu keessatti kan harki isaan dhibamnee muuziqaa hedduu qindeessuudhaan kan beekamu qindeessaa jaallatamaa Daawit Taaddasaadha. Wabi. Qophoftee? Leenci sagalee akkamii baasa? Barooda. Silaa rifeensi keessa kanuma leencaadha. Ayyoo inni fakkaata. Kiiloo 5 jirraa waraan basaa gibbii. Sirrii mada. Argateera. Taayu. Karaan gibee naannoo hiphoodha. Karaan gibee naannoo mee yaali karaan gibee hiphoodha. Hiphoodha moo? Nyaara ijaa? Hin argannee gundoodha. Wabi. Ollaan bultee beekaa akka itti bulee abbaatu beekaa. Dhugaadha. Sirriitti argateera. Kan feesbuukii kalaqe eenyu jedhama? Mark Zuckerberg. Mark sirriitti argateera. Sirba Manaayyaa jedhu kan eenyuti? Weellisaa Guyyoo Boruu. Weellisaan isaa Galgaloo. Galgaloodha. Sirba Booranaati. Sirba Booranaati. Siilaa nagaa walakkaan si jiru Kulsurree jedhama. Kulsurree. Tol. Taayu. Ayi. Magaalaan guddoo Indiyaa eenyu? New Delhi. New Delhi. Yeroo baay'ee hin deddeebitaa jechuudha. Achumaan ture. Wal faana akkasii argina achitti. Reestooraantii Oromoo tokkotti achi biratti fuuldura isaa. Sirriitti deddeebisa waa'ee biyya haala kana. Na dhuguu jaallata. Magaalota irra naanna'a. Nama naanna'amti. Dukkam garuu deemee hin beeku. Bishooftuu marraas dhufa. Gaariidha. Jechi beekee jedhu hiikkaansaa maali? Beekee jechuun hubatee jechuudha. Akka biraatti cigoo biraas qaba. Beekee fakkeenyaaf itti beekee jedhan bakka kaanitti bu'ee akka jechuudha. Tole siilaan hubatee barreessuu ta'uu danda'a. Siilaan. Re'een sagalee akkamii baasti? Ni marratti. Akkam jettee? Mee. Mee. Kun korbeessadha. Waa dhugaa. Tole egaa qophii keenya har'aa egaa yaadannoo artist Alii Birraaf qopheessine haala bareedaadhaan ogeessitoota tiyaatira fiilmii akkasumas barreessitoota wajjin haala ajaa'ibaatiin yeroo bareedaa isin waliin dabarsineerra. Gaaffii 5 adda baasurra kan isiniif laatamee 5 keessaa 3 deebisuun dorgomaa cimaa ture kan lammaffaa ba'e Taayu. Gaaffii adda baastuu taphni hir'isuu jalqabamee 5 keessaa 5 deebisuudhaan tokkoffaa ta'e qarshii 2,200 fudhatee kitaaba isaas beeksifatee ijoollee isaas asitti fidee kan tokkoffaa ba'e Wabi. Bakka gammaddan dhugaa baay'ee natti toleera. Ijoollee qaqqaxalee akka keessan qabaachuu keessatti sin boonnaa. Rabbi immoo wanti yaaddan nuti isiniif haa milkaa'u. Innis hojii hojjennu irratti isin hirmaachisuuf yaala dirqama keenya gattee fi mee dhuma irratti Taayuu sirraan jalqaba. Maaltu sitti dhaga'amee erga malee warra. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf qophii kana dhufee asitti hirmaachuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Qophiin kun qophii guddaadha. Qophii baay'ee jaalatamaadhas. Waa hunda caalaa immoo gaaffiiwwan nuti asitti gaafatamnu gaaffiiwwan dhugaadha beekuu qabna. Haa ta'uti immoo gaaffiiwwan tasaa waan ta'aniif osoo itti yaadamiin gaaffii gaafatamaa waan ta'aniif akka carraa ta'e osoo numatiin dhabuu dandeenya waan baay'ee isaai. Waan hundaafuu guddaa galatoomaa hin jedha. Dhuma gubbaa gaa falmaa koo isa cimaa kanan jedhu Wabiidha.
baga gammaddeen jedhaan gahaa hundaa'u. Baga waliin nu gammadde. Tole, atis baga gammaddee baga nu kabajdee dhuftee wanti yaaddeen dhumtu siif haa milkaa'u bara milkii bara hojii gaarii siif haa ta'u ulfaadhu wabi maaltu dhagahamee ergaa dabarfattu. Egaa dhugaa dubbachuuf istuudiyoo keessan irraa jalqabee akkasitti hin eegne waan bareedaa argine karaa gaaffiitti yeroo deebinu beekumsa waliigalaa irratti xiyyeeffata gaaffiin keessanii waan namni kamuu ittiin of qoruu danda'udha jechuudha. Waan gaaffiiwwan namni beekuu qabudha gaaffii isin gaafattanii gaaffiiwwan baay'ee murteessoodha of akka sakattaan nu godhaa jechuudha. Gara ergaatti yeroo deebi'u garuu gama Oromoon martinuu jechuun danda'ama. Idil addunyaa irra kan jiru hawaasnumti leellistoonni muuziqaa tibba kana gadda jabaa keessa jiru. Ayyuu keenya biqiltuu afran qalloo calaqqeen yookaan urjiin bahaa Oromiyaa sun yeroo inni itti nu dhiisee deeme tibba kanadha. Dooktara kabajaa artist Adii Birraa hedduu jaalanna turre. Egaa of biraa dhabne goonni maqaa dheeraa malee seenaa dheeraa umrii dheeraa hin qabaatu jedhu warri kaanii dhugaadha. Dooktar Aliin maqaawwan jaarraatti tarkaanfachuu danda'an utubaawwan guddaa siidaa yoomiyyuu hin sochoone dhaabbatee deeme. Dhaloonni dhufus dhaloonni itti aanus Alii hin dagatu lafa hin kaa'u jechuudha. Sababni isaas hojii isaatu jiraate nama ani dooktara kabajaa artist Adii Birraa nama osoo lubbuudhaan jiru wantoota hojjechuu qabu guutummaa hojjete leelee yaada. Namoonni gadda keessa jiran hundumtuu waaqni isaan jajjabeessu jedha. Hayyuu keenya kan ammoo ekiraan isaa boqottuu boolla isaa bookni haa guutuun jedha. Tole, galatooma. Dhugaa ergaa guddaa dabarsitanii isinis immoo nu kabajdanii dhufuu keessanitti guddaa galatoomaa. Bara kanattis immoo waan hedduu isinirraa eeganaa. Kitaaba haaraan isin dhuftaatis hojii haaraan dhuftu tiyaatira keessanis immoo tiyaatira milkii isiniif haa ta'u gara fiilmii diraamaatti immoo akka guddatuuf hawwii keenyadha. Jabaadhaa jennaa qarshii 2,200 qabda. Maalti godhe? Dhuguma waan harkatti dhiisan sitti fakkaata. Alatti egaa haara qabu. Geejjibaaf hin taati. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya xabarrisuu har'aa sagantaa addaa weellisaa kabajaa Dooktar Alii Birraa weellisaa qofaamti qabsaa faajii uummata Oromoo odaa keenya isa yaadachuuf sagantaan qopheessine irraa kana fakkaata. Akkuma abbootiin keenya jedhanii gooti foon isaatu du'aa malee seenaan isaan dhugaadha. Seenaa hedduun hojjeteera. Goota kana immoo yeroo hundumaa leellisnaa Alii yeroo hundumaa si jaallannaa hojiin keessa waan hundumtu nu faana jira. Imaanaa nutti laattee deemte immoo amma humna keenyatti galmaan hin geenyaa hamma kee garuu ta'u nu ulfaata. Amma dandeenyutti garuu saba keenyaafis biyya keenyaafis yaaduu akka qabnu nu barsiisteetta. Ulfaadhu bakkuma jirtutti galatoomii boolla keessa daadhii nagutuu lubbuu keessa jannatatti nu haa gashu jennaa. Dinqisiifattoota isaatis maatii isaatis akkasumas uummata Itoophiyaa uummata addunyaa hundumaadha. Aliin maaliif afaan jaan sirbee weellisaan kun kan Oromoo qofaa miti kan addunyaa kanadha. Hunda keessaniif jajjabina hawwinaa qophiin keenya xabarrisuu har'aa kana fakkaata. Maarree dorgomtoota aartii dungoo bilisummaa garee as dhufanii yeroo bareedaan waliin dabarsinu isaanis baay'ee galateeffannaa. Torbee dhufu immoo sintu dhufee asitti dorgoma. Kottaa akkasitti babbareedaatti aadaa fi eenyummaa keessan beeksisaa mana hin taa'inaa kan isinirraa eegamu bilbila asirra jiru bilbiltanii galmaa'uudha. Qophii kanarratti ispoonsara gochuun immoo hedduu irraa buufattu ergaa keenyadha. Yeroo hundumaa sagantaan kun akkas bareedee qindaa'ee isin bira akka qaqqabuuf kan waliin amaanu ogeessota kaameeraa, editaroota, suur-sagalee, piroodakshinii maanajer hunda isaaniin maqaa Abbaay TV'dhaan galateeffachuu barbaannaa. Daayirektaraaf qopheessaa keenya Gammachiis Abarraadhaan yeroo hundumaa galateeffannaa. Amma dhumaatti immoo kan isin faana ture an Saamsoon Mokonnin Lataati. Yeroo hundumaa immoo kan akkasina bareechanii mana huccuu ammayyaa Stargate eessatti argame turani naannoo Boolee Madaaleelam gamoo Madaaleelam darbii tokko faarratti deemtanii akkasitiin bareeddanii baatu. Maarree ergaan keenya har'aa hundumti keenya tokko haa taanu walaa jaallannu wal jibbiinsi nun barbaachisu Oromoofis biyya kanaafis tokkummaatu barbaachisaa tokko ta'a baay'ee isin jaalladhaa horaa bulaa deebana.